Ayu lembade. Mana fincaan itu cuma negati. Rifeensa ayu ta'uu qabu. Laala rifeensa ayu. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya akkam jirtan baga jiraattan jecha guyyaarraa maaliin deebine ayyuun amma manuma siree keessatti zooree ala kana keessa bakka dhibba bilbilee amma dhufaa jira. Bakka dhibba bilbilee dubbiin akkamii Ossenne namootni soonu seensanii saloona keessatti qoota ta'anii dubira yaan yeroo san anillee akkasumatti qalaasin balbalmarratti jara geesse agasiin akka gubbaa kanneen ofirraa hiitutti jechuudha. Wajji waan Osseenee Velosi ufuma rabase jennaan osuma rabasu jiru deeqa takka qofa na obsi namni bilbilaa jiranii jette eenyus bireena armeetii dubbisaa deeqa takka naan jennaan waan sodaatti weena fakkaate tole hayya dubbisee veeloo irraa mulqet uffata hirriba godhate anillee achi garagalee kumsaatiin balee uffata hirriba kana kama argitan kana fudhadhee telefoona gabbee dubbisaa hangitti akka nama saloona gabbaatu na fakkaate balbala banatti achi saloonatti gabbaate. Oma saloona haasofsee siinsu teettee balbaleedhaati. Barandallee gabbaate anis uffata baafadhee jijjiiradhee as garagalee hayyu siirta qoottu kaan jennaan. Hayyu jedha. Waan tokko hin jiru. Balballi alaan cufaa jira. Nama dhufee fudhata akka hin jenneef balballi alaan cufaa jira. Keessumaan suuta osoo sagalee dhageessin balbala sibiilaa kan tambarri yoo bananii dhageessan kaha jedha. Akka dhageessine suuta bantee jettee baafattee kuttee jechuudha. Barbaada uffataan godhan mana fincaanii wayii seenteedhe kun akkanuma banaa jira. Kumsaatiin as jira. Ka uffata keessa kaa'atan. Mana fincaanii wayii seenteedhe ka alaa seenteedheetiin gabba'e. Yoo laalu hin jiru sunis. Kushiinaa seene kurfaan biraaleen jira sanis seene mana meeshaa keessa jirullee seene ayyuutti jirtu baafatte kutte gara kutte kophaa sirra nagattee kutte ayyu irra bilbilaa telefoon daqiiqa masanii chaarjii cufata akka hin jenneef telefoon ishiilee banaa ture guutuu qabaayyuu daqiiqa mata akka dubbisaan hangeetti yeroo nama mul'istu argite ture. Haadha isiitti tolee dubbistee olaa dhiisee malee nama biraa taatee telefoonatti dhiisuun deemu silaa cufee mataa gaddeetiniin wanta deemu deema silaa jechuun haadhatii anaan jennaan itti dhiise wayii waan irraanfattee meeshaa waan adda addaa waa itti dhaamuuf waa itti himuuf bilbilaniif jedhee itti dhiise achiin booda gabbee yoo isin barbaadu hin jirtu. Bilbila irraa bilbila cufaa. Bilbila dhiisee ba'ee fuula. Ol deebi'ee telefoona guddaa irra bilbila cufaa. Maal taate? Gara suuqaa gabbaate waa fudhachuu feete. Wayii beelofte maal taate haala keessas barbaadu eegalee shakkii mana keessas ol deebi'ee tolchee barbaadu eegale. Wayii sodaattee dhokatti wayii piraankiina gochuuf ol deebitee hangabboo hidhee gara biraatti seentee kumsaatiin keessa dhokatti uffata banee laale. Mana keessa guutuufatte isheen dhabee namatti illee maal jedhee bilbila baddee maal jechuudha jedheetini oma jiru wallaalet ganda keessaa gabbabbee karaa aga aspaaltii hunda akkama gabbee deddeeme. Kophee ishaatii godheetumaan deeme babarbaade bakka hundaa mee haaru
Akira dhabeenii eege deeqaa kudhanii eege kudha shanii eege 20 sa'aat akka hin ture dhabnaan namatti bilbiluu eegale. Eenyu na amanu? Maal jechuu keessan jiran? Dhiis kaama guyyaa harcuu dhageetti illee piraankiin dhiistu ati dalagaa yoo baraanaa jira. Guyyaa bicha dhageetti illee piraankiin kan nurraa dhiistu ati dalagaa yoo baraa jira. Akkasii walii gabbi bilbilee in shakkii wayina duban dhufee mubee fa'aa wallee dhuftee wajji kuttee way eegeerumte booda gaabbitee way immoo innummaan kan duraan jaalataa ture eege isii heerumuu isii nu wajjin dhaabbatee akka argetti akka nama kaamitu suufallee godhatee tun dhufne shamizii maal qabuutu godhatee dhufne tishartii godhatee dhufe yoo laalu isallee oma eqqaris jedhee fakkaate moo illee jechuudha. Abota bakkaan irraa dhiisii kamaa jechuun jirta. Guyyaa jalqeetti illee taphatu jirta piraankiin guyyaa jirta jedhe. Jadi waa akka ta'e hin kakate akka asaasaas illee isallee shakkii nagarree. Bilbilaatti ture ijoolletti walii gabba bilbilee obboleessatti akira nama beeku bilbilee gaafadhe obboleessa baattis gara maatii bilbilee gale. Guyyaa har'aati illee piraankiin fittuu naan jedhu wajjumaan teettanii piraankiin guyyaa jirta naan jedhu. Dubbiin akkam jedhee dubbiin sireesiidha dhugaadhaa jedhee itti hime jechuudha. Inni agarree hayyuu haadhatii eebbisitti telefoonni bira gabbaate achiin gabbaate kuttee akkuma feeloo baafattee gaduun teennee fuulumaan dhiqannee shaaworii seenne akkasuma baate ni kutte maal jechuu jedhee yoo gaafadhu nam tokko naa amanuu dide telefoonni irra cufan tapha keessan dhiisa jedhe obboleeyyan keettis biroodhe hunduu akkas tapha dhiisaan jedhan waa hundaafu hayyuun beekaa yookaan namoota hedduu yeroo sumayyaa raaftee achi borchi masii kana laaltee garaa laaltee gaafsiin uffatetti qabutti maxxanu turattee laattu hayyuun ulfa garaa qabdiidhaa turan akka waan aniif siin duroo qunnamtii wayii qabu nuufaa waan akkasii fakkeessan nu wal qunnamtii homaatu hin qabnu ulfa homaatu garaa hin qabnu yookaan isinuu waan kan shakkee turatti an dhiirri tokko natu qalleen beekuu durbaadhaan jette wayii ta'uu baatteetiin sodaattee saniif baafattee kuttee shakkee hiriyoottan qabuttis gara poolis xaabiyaa keessaa ijoolleen taliidhus hiriyoottan ni qaba. Hiriyoottan hedduu qaba. Kabeeku jechuudha. Ijoollee wajjin baranne saayiboottan tiyyas liyyuu haayilii hunda taate humna addaa. Ni bilbilee isaanis naannoo poolis xaabiyaa silaa jijjiiruttis ni hime jennaan ni kokkolfanii ammatti waa takka gochuu hin dandeenyu. Mungkin maal dubbiin jedhee itti meeshaa argii ture beeloo baafattee naan kokkolfanii mungkin waa sodaatu hin qabdu maal sirraa argite yookaan sodaatte yookaan immoo injiraa miiree naan jedhan yookaan ati turbeettee eegaa turtee turan wajjin saayibummaa wal qunnamtiin qabaatiin fa'a akkuma shakkisan naan jejjedhanii anillee akkasuma dhuftee wayi saniif baafattee obsii eegitii sa'aatii deema furaa ga'uuti akkasii barbaadamti maal naan jedhanii kira gatillee ba'ee ala keessa barbaade jechuudha. Viidiyoo kana gadhiisuuf illee nu waraabu. Mungkin akka isaa yoo waa dhufe yoo akka isaa waa jedhame osoo uffata kanan baafatee anaa siree gubbaa jiru osoo sireen akka afameerraa osoo hin tuqamin ansoolan akka afameerraa osoo hin tuqamin haa namni akkatti arguu fi yoo waaqa jedhamu taate jechuudha akka ofuma akkasii kaatee baddee yoo waan saniif ragallee ta'a yookaan wanti nuti dirqoo jiraate gadhiisuu hin danda'a jechuutu irrattis viidiyoo kana wanni raawwataniifi hayyuun ta'een akkasii kotte seerkiu jechuun amma wayi warrumaan miimoorii hati sun dhufee isillee hataa fudhata akka hin jenneen dandeettii akkasillee hin qabani inshaallah hayyuus taate yoo beeka baafattee dhokattee jiraatte yoo anarratti shiroo dalagaa jiraattan hundi keessanuu an viidiyoo kanas gadhiisuun deemu haguma hunda adda baafannutti kooraafuu yoo akka isaa rakkoon addaa kan dhufu taate waan na dirqoo jiraate qofa gadhiisa jechuun viidiyoo kanaa
akka isin disne mo hunda isaanii takka takkaan waan godhu nan beeka. Ana beeka jechuun waan godhu. Anatu waan godhu beeka. Akkatti na salphisanii guyyaa cidha kiyyaatiin cidha akkasii godhee dhufanii meemoorii zarafan osoo askaroonni poolisoonni namni eegu hedduu jiraa bisan waa isin ajaa'ibsa. Viidiyoo gubbatti hin argitan fa'aa isin. Yookaan kaameramaan isaanis tolchee bakka hundallee waraabini bakkuma jaallatu qofa yuutuub irratti waan gadhiisuun namoota garii waan kan feene jira jechuudha achi keessa. Garaagarallee deemuutiin fedhu bakka deemee seeratti harka kennachuu haga dubbiin isaaniitu adda baatu jechuudha. Isinuu yookaan boroo iftaanuu deebitee galti yookaan wachiinuu baddi. Bakka akkatoonyaal ni kabdoonyaal bakka natti ulfaatee jira humna kiyyaa ol ta'ee jira bakka haga kana kan baachuu danda'an haga kana jechuudha. Challenge godheen jira ofirra diffeen gochuudhaaf yaaleen jira ulfaatee bakka hin dandeenye. Waanii takkaanii viidiyoo yaasuu irratti akkasina rifachiisee akkasina naasisee ani maal jechaa ture ayyuun sagalee naa keessee turte. Maal jetti? Saayidoo wajjin wal dhabnee jirra gara kan kee dhufaan jira maatii bira deemuudhaaf natti ulfaata gara kan kee dhufaan jira kanaaf na simattaa jettee sagalee naa keessee turte. Akka caarraa ta'e ani sa'aatii kanatti yeroo isheen sagalee kana naa qabdu mana Umariin ture. Umar biran ture. Umar kun wanta jira mara guuree Sumayyaatti geessa. Tariitii yeroo nan dhageeffadhu sana sagalee sana dhaga'innaa. Sagalee sana dhaga'ee waan kana baasinna riikardii iyyuu godhatinna inumaa iyyuu jechuudha. Yookaan immoo forward godhinna dabarsatinna sagalee makanaayyuu. Mariyyuu waliin qabaatinnu anuma ittiin dha'uudhaaf jechuudha. Ayyuuma duukaayyuu. Harka caalu kaniin shakku yeroon an waan kana dhageeffadhu kana inni dhagahee dabarsee kenninnaadha. Kan xiqqoo na sodaachisee guyyaa sana akkasintinii jechaa ture jechuudha. Dhimmi kun kallattiidhaan waan na ilaallatuuf hariiroo ani ayyuu wajjin waan hin qabuuf irri deddeebiidhaan waa'ee jaalala ayyuudhaan waan hin dubbadhuuf jechuudha. Kanatu na sodaachise. Kanatu na naasise. Kanatu akkas na wallachiisee jechuudha. Kanaafi maybe inni dabarsee kenninaa inni dubbatinnaa laata. Isa kanatu xinnoosii anaatiin na sodaachisee jechuudha. Kana dhaanaatiin dhimmi wanti shookdina godhee akka sanaan akka dubbadhu akka sana holladhee akka naasa'u kan na taasise jechuudha. Yeroo tokko karaatiin beekne yoo sitti dhufan karaatiin yaanne yoo dubbiin sitti dhuftu sinaasisti sifachiisti bakka maaf hin dubbadhe even deebiin deebisneef isheedhaaf jechuudha. Sagalee sana dhageeffadheenuma kan inni itti dhiise jechuudha. Kanaafi sagaleen kun bahinnaa laata waan jedhuutu xinnoo na sodaachisee jechuudha. Yoo silaa intalli tun guyyoota amma jenne kana keessatti deebiteen dhufiin ani'uu kan to'annoo seeraa jalan oola jechuudha. So yoo wanti kun ulfaatee intalli tun guyyoota jenne kana keessatti argamuu dhabaatte anatu dhaqee direct seeratti harka kennata. Anatu dhaqa yoo intalli kun hin argamin jechuudha. Yoo garuu intalli tun guyyoota muraasa booda dhuftee deebitee nama kana wajjin jiraatti tahee hangan shakkame kana jechuudha. Hangan shakkame kana. Hanga wanti kun hundi arrabni kun hundi sodaan kun hundi halkan guutuu natti bilbilaa bulan. Halkan guutuu isaa jechuudha. Rafne dhaabadheen bulee numa mana bulee mana eessuma kiyyaan bulee mana keenyan bulee maybe dhufuu danda'u jedheen jechuudha. So ni kafalu isaan jooniin an dhugaa sirrii qabaadha. Yoo haqni dhugaa ana bira jiraate rabbi dhugaa kiyyaan dhoksi. Yoo nan